Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa fulbaana 9 bara 2019 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo qaammee 4 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu antuu jibee horaati. Mataan oduu jijjiirama argame kan danqu qaama kamiinuu dura dhaabbannaa jedha paartiin Dimookiraasummaa Affaar. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa hojiilee mootummaan isaanii bara 2011 darbaa jiru kana keessa hojjeteef danqaalee mudatan irratti dhuma torban dabreerra ibsa kennanii jiru. Jimmatti qubattoonni dhukkubaa gifiraan qabamanii lubbuun namootaa dhabamuu dubbatama. Dargaggoon kalaqa yookaan immoo waa uuminsa irratti bobba'ee jiru tokko hojiilee teknoolojii hawaasa fayyadan uumuusaa dubbata. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina. Paartiin Dimookiraasummaa Faqaa kan uummata Affaar jijjiirama argame gufachiisuuf sochiiwwan taasifaman cimsee kan mormu ta'uusaaf jijjiirama kanas itti fufsiisuuf qabsoo karaa nagaa kamiinuu kan geggeesse ta'uu mirkaneessee jira. Paartichi miseensota isaa waliin magaalaa Samaraatti walgahii geggeesseen akka beeksisetti jijjiiramni argame akka gufatuuf shira adda addaa qaamotiin xaxan kanneen dantaan isaanii duraa tuqameef abbaa irrummaa duraanii akka deebi'u qaamotii barbaadan jechuun qeeqee jira. Paartichi keessumaa naannoo sana keessatti kan mul'atu rakkoo bulchiinsi gaarii dhabamuu akka furamuuf jireenya horsiisee bulaa qorannaan irratti hundaa'ee furmaata akka argatu waamicha dabarseera jedha Masfiin Arraagee Daseerraa. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbee baatilee 5 booda kaabineen biyyattii haaraa kaleessa kakatee aangoo qabatee jira. Gabaasaan Abaa Moohideen namoo dhiyeessa. Waliigaltee aangoo qooddannaa hoogganoota waraanaa Sudaanii fi hoogganoota uummata mormiilee geggeessaa ture gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan miseensonni mana maree ministeerotaa muudamanii hirbuu seenuudhaan hojii jalqaban. Xiinxalaan siyaasaa Mohammad Abdurrahimaan kaabineen haaraan hundeeffame kun Sudaan keessatti deeggarsa bal'aa argatee jira jedha. Eega Albashir taayitaarraa buusame booda yeroo turetti jijjiiramoon hedduutu taasisame. Haalli jiru walxaxaa deemee rakkoo hamaa galuusaa dura amma kaabineen haaraan kun hundeeffamuunsaa akka Sudaan rakkoo sanarra ceetu taasisuu danda'a. Bara Sudaan walabummaa ishee labsatte as hanga har'aatti kaabineen akka kanaatti deeggarsa bal'aa argatee hin jiru jedha. Deeggartoonni jijjiirama dimookiraasii akka Fiifiyaan Yusuuf kanneen hiriira mormii geggeessaa turan kaabineen haaraan kun hundeessamuutti hedduu gammaduu isaanii dubbatu. أنا شايفاها خطوة كويسة جدا جدا وكويسة في سبيل الديمقراطية. Aangoo qooddannaa siyaasaaf gidduu seeninsaa qabaateeyyuu kaabineen kun hundeeffamuun tarkaanfii gara dimookiraasiitti nu geessu jetti Fiifiyaan. Kaabinee haaraa Sudaan muddatte kan ministeerota 18 qabu keessaa 4 dubartoota ta'uun beekamee jira. Kanneen hiriira bahaa turan keessaa Saawusan Mishaafaa kun mallattoo tarkaanfii gaariiti jedhu. كإحدى النساء برأي إن تمثيل النساء في الحكومة الجديدة شيء موفق جدا. mootummaa haaraa kana keessatti dubartoonni hirmaachuun baay'ee gaariidha. Qaama jijjiirama Sudaan keessatti taasisamaa ture waan ta'aniif dubartoonni jijjiirama dhufaa jiru keessattis ni hirmaatu qoodanii fudhatu jedheen abdadhaa jetti. Tarkaanfiin ittaanu kan miseensota 300 of keessaa qaba jedhamee yaadamu mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo mana maree seera tumtootaa hundeessuudha. Reeffi pireezidaantii Zimbaabuwee duraanii kan Rooberti Mugaabee roobii dhuftu buufata xayyaaraa Haraaree seenuuf jira. Maanguddoon umriin waggaa 95 kun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda du'aan kan boqotan jimaata darbe hospitaala Singaapoor keessatti ture. Rooyiters akka gabaasetti ibsi mootummaa biraa embaasiileef dilbata kaleessaa ergame sirni yaadannoo Mugaabee istaadiyeemii biyyoolessaa Haraaree keessatti sanbata dhuftu erga geggeessame booda guyyaatti aanu awwaalama.
Gabaasaaleen akka jedhanitti maatiin Mugaabee bakka gootota biyyoolessaatti akka isaan awwaalaman hin barbaadan sababiinsaas Mugaabeen bara 2017 haala aangoo irraa itti fonqolchaman aarii qabu turanii jedhan bakka isaa magaalaa dhaloota isaanii Kutaamaa keessatti akka awwaalaman barbaadu. Mugaabeen erga gita bittaa warreen adii bara 1980 keessa fonqolchame qabee waggoota 37 Zimbaabuwee bulchaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shororkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18f Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan ga'uuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Tiraamp marii Taalibaaniif pireezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii waliin bakka bashannana pireezidaantummaa Kaamp Deeviditti geggeessamuuf ture hambisuun kadhaga'ame erga Taalibaan torban darbe Kaabul keessatti haleellaa raawwateen loltoota Yuunaayitid Isteetsi dabalatee namoota 12 galaafatee booda kan ofii isaanii waa bakkaan akka ga'an of beeksisan Tiraamp loltoota Ameerikaa kanneen Afgaanistaan keessa jiran 14,000 keessaa 5,000 gamasii baasuuf dhaadatanii turan. Taalibaaniin Kaamp Deeviditti afeeruun isaanii Riippaabilikaanotaaf Deemokiraatota biraa qeeqa dhaqqabsiiseera. Caasaaleen oduu Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasanitti ittaanaa pireezidaantiin Maayik Peensiif gorsaan nageegumsa biyyoolessaa Tiraamp Joon Booltan Waayit Haawus keessatti akka dubbatanitti mariin sun geggeessamuu mormaniiru. Ministiriin dhimma alaa Maayik Pompeeyoo immoo dhaabbata oduu Fooks jedhamuuf akka himanitti Tiraamp Taalibaan waliin kallattiin wal arguu ka fedhan ta'uu isaaniif bulchiinsi isaanii Kaamp Deeviditti wal arguun sirrii akka ta'e murteesseera jechuudhaan kaleessa dubbatanii turan. Lammiiwwan Raashaa kanneen filannoof sagalee kennan kaadhimamtoota Kireemliin kanneen Mooskoo keessaa filannoo naannoo guutuu biyyattii keessatti sagalee kennuuf jedhan irraa boodatti hafanii jiru. Kaadhimamtoota mormitootaarra uggurri kaa'amuun mormiif hidhaa dhaqqabsiiseera. Sagalee irra jireessa hanga ammaatti argameen kaadhimamtoonni deeggartoota Kireemliin bulchiinsa magaalaa Mooskoo harka 3 keessaa 1 dhabaniiru. Gama biraatiin kan kaadhimamtoonni Kireemliiniin deeggaraman taayitaa bulchiinsa barbaachisaa naannoo 16 keessaa kan magaalaa Raashaa lammataa Seent Piitersberg dabalatee akka injifatan ofitti amanaan dubbatanii jiru. Xayyaara nammaleeyyii Israa'el Libaanan gama kibbaatti rukutanii kuffisuu loltoonni Hezbollaa beeksisaniiru. Gareen finxaaleeyyii kun ibsa baaseen xayyaaratti kuffisuusaaf harka isaa ka ture ta'uu beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka gabaasetti xayyaarri nammaleeyyii isaa tokko naannoodhuma wal fakkaatutti kufuusee beeksisee garuu sababaasaan ibsine. Israa'el akka jettetti xayyaarattiin xiqqoodha odeeffannoo barbaachisaan keessaa fudhatame jira jedhee yaadduun qabu jetti oduu namaaf qabnu kanu. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasa dinagdee gurguddoo hojjetamaniif danqaalee nu mudatan jedhu laalchisee sanbata dabre kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Ittaanaa pireezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa bal'isuus aadaan siyaasa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti hubee jira jedhanii jiru. Ittaanaa durataan Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kanaan duraarraa waan addaan qabu jedhu. Muktaar Jamaal kanarratti gabaasaa bal'aa qaba. Ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahee erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessanii isiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiin turan jedhan hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamuullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture isa kana deebisaniitiin akka inni lubbuu horatu taasisuu irratti illee waan bal'aatu hojjetamaatiin tureedhaan obbo Shimallis kaasu. Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokko kan lamaan alatti investimentoonni hundumtu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankishinaan ta'an taasifamee jira jechaadha. Gama qonnaatiin
bara kana bona keessas qophii bal'aa gochaa turre ganna kana keessa hojii hojjetameen bal'inaan akka qonni keessatti qonnaan bulaan keenya hirmaatu xaa'oo akka fudhatu sanyii filatamaa akka bitatu hojii bal'aan hojjetamee jira. Waggaa darbe irraa haala fooyyee qabuun sanyii filatamaa dhiyeessuun fi qonnaan bulaanis guutumaan guutuutti fayyadamee jira. Xaa'oos qixuma sanii wal qixa fayyadameeti kan jiru. Inni kun jijjiirama bara kanaa oomisha bara kanaa irratti fida jennee tamannaa. Gaabiraatiin kilaasteraa oomisha kilaasteraa irrattis hojii bal'aan hojjetamee jira. Oomisha kilaasteraa irratti hojii bal'aa hojjetameenis keessattuu bara darbe naannoo 100 kan kilaasteraan oomishuudhaaf yaalame bara kana 900 naannoo sana hektaarri ta'u akka kilaasteraan oomishamu taasifamee jira. Kun immoo qonnaan bulaan kilaastericha keessatti hammatamu hundumtuu hiyyeessis sooressis oomisha qixate akka oomishuu danda'u, galtee wal qixate akka fayyadamuu danda'u, oomishaaf oomishtummaan isaa wal qixa guddachuu akka danda'u haalli mijataan uumamee jira. Inni kun hojii bal'aa gama kanaan hojjetamee jira jechuun hin danda'ama. Kanaaf bara gare oomisha qonnaa irratti jijjiirama guddaa hin fidna jennuutu ilaalla. Keessattuu waggoottan afran shanan darban keessatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ollaa isaa wajjin akka nagaan hin jiraatamne rakkoo danqaa shira hedduutu hojjetamaatiin tureedhaan kaasan. Inni kun ilaaf ilaameedhaan furamee Oromoon ollaa isaa wajjin akka nagaadhaan jiraatu naannolee hunda wajjin waan jajjabeessaatu hojjetameedhaan illee eeran. Keessattuu shirri gaggeeffamaa ture akka saaxilamu. Uummattoonni immoo akka walitti dhufan. Walitti dhufeenya akka deebi'ee ijaaramu taasisuudhaaf waliif tumsuun wal gargaaruun akka deebi'ee bu'uureffamu hojii bal'aan hojjetamee jira. Keessattuu jijjiirama kana cabsuudhaaf sochii guddaan kan godhamaa ture naannolee kana walitti buusuudha. Daangaa irratti walitti buusu, qabeenya irratti walitti buusu, buqqaasina akka qaqqabu taasisu, namni bahee galuu akka rakkatu gochuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa ture. Isa kana mootummaan naannoo keenyaa mootummaa naannolee biroo faana ta'uudhaan bu'uurarraa akka hiikamu hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti akka kaasaniin hojii bara kan hojjetamaatiin ture keessaa duula tajaajila lammummaatiin hojiin tola ooltummaa biqiltuu dhaabuu osoo hin dabalatin hamma qarshii biiliyoona 1 oliititti kan tilmaamamu gumaachameetiin jira jedhan. Rakkoo buqqaatii biyya keessaa mudataatiin turellee lammiilee deebisaniitiin ijaaruudhaan yoo xiqqaate namoonni miiliyoona 1.1 oliillee bakka jiruu isaaniitti deebi'anii akka dhaabataniif hojiin jajjabeessaan hojjetamullee ibsa isaanii keessatti eeraniitiin jiru. Keessattiyyuu mootummaan adeemsa sochii siyaasaa bal'isuu keessatti paartiileen hundinuu walabaan akka naannoo keessatti socho'an irratti waan bal'aadha gumaacheen kaasaniitiin jiru. Barri 2011 bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qananii fi milkiilee qofa osoo hin ta'in danqaaleellee mudataniitiin jiru jedhu Obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Qormaatileen nu qunnaman rakkoolee iddoo gurguddoo shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Qormaan inni tokkoffaa fi inni bu'uuraa mataan isaa jijjiiramichi hoogganuudha. Jijjiiramichi waan baay'ee banee jira. Waan baay'ee bane sana qixaan hubatanii jijjiiramicha hubatanii akkaataa jijjiiramichi barbaaduun amala jijjiiramichaa faana dubbii hoogganuu irratti hooggansa sanaaf gitu sadarkaatti qabaachuu irratti qormaata guddaadha kan ture. Isa kana keessatti jijjiiramni kun akka qoramu akka waan baay'eedhaan qoramu taasisee jira. Isa kana akka rakkoo tokkotti ilaaluu dandeenya. Inni lammaffaa qaamolee jijjiiramni kun taphaa ala faayidaadha ala isaan godhaa ture keessa alaa ijaaramanii sadarkaa adda addaatti hojii digumsaa mana akka buqqa'u akka walitti bu'u nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa turanii qaamoleen kun qormaata isa lammaffaadha. Qormaan inni sadaffaan paartileen siyaasaa aadaa siyaasaa darbe keessaa bahuu dadhabu. Aadaa siyaasaa shiraan guuttame waljibbiinsaan guuttame isa kana inni kun aadaan siyaasaa darbe nu qoraa turee jira. Qormaan inni arfaffaan ilaalchota finxaaleeyyiidha. Ilaalchonni finxaaleeyyiin kun keessattuu saba walitti buusuu irratti walquudinsi akka jabaatu jibbiinsi akka bal'atu gochuu irratti mootummaa naannoo keenyaa bara kana qoraa turaniiru. Ibsa ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sabaa himaaleedhaaf kennan kana akkamiin laaltan jechuudhaan akka nu xiinxalaniif itti aanaa hoogganaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiin jira. Obbo Mulaatuun ibsi kun kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamerraa
waan addaa baay'eellee hin qabu jedhan. Baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan biraan geenye akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabii argachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu. Naan saba Oromoodhaa qabsoo guddaarra jira. Koomaandi poostiidhaan bulaa jira. Yeroo itti ijoolleen isaa dhaqanii taayitaa qabatanii yeroo itti amma xinnoo isheen hafuura baafadha yeroo jedhe gubbaatti abiddi irratti boba'aa jira. Keessa deemuun hin danda'amu nagaan uumamuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kana qabbaneessaa jennee karaa adda addaatiin itti dubbataa turre irraa waan nagaan natti hin fakkaatu sabi Oromoodhaa kana jabeessee qabsoo isaatti itti fufuutu isa gubbaa jiraa kan jedhu qabna. Fakkeenyaaf mootummaan haala siyaasaa biyya keessaa mijeesseetiniin adeemsa siyaasaa isaa bal'isullee dhaabbileen mormitootaa yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa aadaa siyaasa shiraa keessaa bahuu dadhabuun danqaa ta'eeradhanii akka rakkoo tokko waggaa kana guutuu keessatti isaan mudateetitti ilaalanii jiru. Dhuguma rakkoon siyaasa biyya kanaa maddi isaa maali jettanii yaaddu? Waan nuyi hojjennu nagaan bu'ee karaa nagaan ilaameedhaan Oromoo waliin taa'ee haasa'ee dubbii qajeelchee walii wajjiniin walgahii godhee dubbatee rakkina isaa walii wajjiniin mari'atee karaarra buusaa kan jedhu amantaa qabna. Hamma ammaatti kan waliin deemaa jiru. Isaan kawwee qabu. Yoo barbaadan gaafa barbaadan qabanii namni har'a nu wajjiniin haasa'e boriin jiru. Yoo nuyi biroo kanneen iddoo tokko keessatti waajjira bannee namooti keessa taa'anii hojii jalqabanii oolan gaafa guyyaa lammaffaadhaa hidhaanis namni dubbatee namni isaanii mormu tokko jiraachuu hin dandeenye. Shiira kana keessa qabne kana keessatti attam qoodhee namatti sittee haasoftee dimookiraasiin lafa hin qabannee gadi hin buune iddoo sana hin geenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Bareedduu boormaa kaloo mukticha ubaala qaba yaadee ina filmaaloo malee maalaan qaba. Bareedduu boormaa kaloo mukticha ubaala qaba yaadee ina filmaaloo. Xilaa'uun Gassasee walleeleensaa durii kun yeroo hundumaa yaadatamuu guddaa galatoomsanna. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni buufata qubattootaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan agi tokko dhibee akka tasaa torban tokko as mudateen namoonni jaasaan keessaa dubbatu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa dhibeen gifiraa akka ka'e dubbatanii namni dhibee kanaan du'e daa'ima tokko qofaa namni kabaraan du'e garuu sababaa biraatiin jedhu. Buqqaatota kana keessaa deebisanii gadhaabuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetaa jiranillee dubbatu. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhibeen gifiraa mul'ate akka hin babal'anneef garee tokko gara sanatti ergee kan hojjetaa jiru ta'uu dubbate. Namoota mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate 50 keessaa 30 kanneen ta'an yaalamanii manatti deebi'anii 20 immoo yaalamaa jiru jedha. Naakoor Malkaatu gabaase.
torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa baatii hagayyaa bara 2011 gara xumuraarraa eegalee magaalaa Jimmaa buufata qubattootaa yeroo birmaatiin EDDC jedhamee waamutti mallattoon dhibee tokko mul'ate jedhu jiraattotni isaan keessaa yaaddoo nageenyaa qaba jechuun namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan mallattoon shifee qaama daa'immanii irratti mul'achuu jalqabee innis babal'achaa deemuun hubaatii qaqqabsiisee jedhan. Maayinni shiffeen maal inni mallattoon isaa? Mallattoon isaa fuulaan akka wayii cittoo wayii nama baasa. Amma daa'imman meeqa kan miidhame? Amma daa'imman ja'a dhumaniiru. Isa lubbuun darbee jiru. Guyyaa meeqa keessatti kun kan ta'e? Guyyaa torba saddeet keessatti har'a wajjin saddeeti. Daa'ima qofaadha kan du'e? Daa'ima ja'a fi nama guddaa sadii. Namoonni kun buufata fayyaa yookaan hospitaala qaqqabaniiru otoo hin du'in dura? Inni qaqqabee jira, inni qaqqabee kan jira. Maalirraa kan ka'e amma dhibeen kun shiffee kan jettan kun kan inni mudate? Baay'inaan nama baay'ee mana keessa jira. Namni iddoo tokkotti nama lubbuu nama 2,200 jiraata. Mana hammamii keessa? Mana meetira 70 keessa daraasa guddaadha. Yeroo ammaa garuu buufatuma qubattoota kanaa fi dhaabbilee fayyaa biroo magaalichatti argaman keessatti waan yaaliin fayyaa kennamaa jiruuf hubaatiin inni geessisaa jiru hir'ateeraa jedhan namni kun. Waggoota 10 dura Harargee irraa buqqa'uun Bunnoo Beddellee turanii lafti qonnaa fi jireenyi itti mijaa'uu didnaan waggaa tokko dura gara Jimmaatti akka dhufan kan isaan dubbatan. Haati maqaan isaanii akka hin himamnee fi sagaleen isaaniis akka sagalee waraabduu irratti hin fudhatamne gaafatan kan biroon gama isaaniitiin daa'imni isaanii waggaa 3 dhibeema shifee yookaan gifiraa jedhamee waamamu kanaan akka lubbuun ishee darbe kan himan daa'imattiin garaa kaasaa fi qaama gubaas qabdi jechuun kan isaan dubbatan. Mootummaan deebisee akka isaan dhaabu gaafatanii hangasitti akka tajaajila fayyaa, tajaajila nyaataa, bishaan qulqulluu fi mana dhiqannaa gaarii mijeessuuf illee gaafatanii jiru. Komiin buqqaatota kanneenii dhugaadhaa dhibeen gifiraa buufaticha keessatti ka'eeraa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Tafarraa Shibbiroo lakkoofsi namoota dhibee kanaan du'anii garuu hanga himamee miti jechuun dubbatan. Ogeessi hanga ammaatitti qorataa ta'an jiru. Laaboraatoorii gara Finfinneetittis ergamee ta'an jiru. Riizaaltiin qabatamaan kan adeetiin ammatti gaddeebi'een jiru yaa ta'u malee akka ogeessi fayyaa dubbachaa jirutti mallattoo gifiraa jedhamu san hanqawedeeti ogeessi hanqaasatu hin jiru jechuudha. Maal inni ka'umsi rakkoo kanaa wanti qorannoodhaan bira ga'amee jira? Naannoo Haraariitirraa buqqaaniitiin naannoo Baalee akkasumas Bunnoo Beddellee qubatan jiru. Magaalaa Jimmaa keessa uummanni qubate. Uummanni magaalaa Jimmaa akkuma jiruun wanta danda'u jechuudha. Bulchiinsi magaalattis gargaaree waan hedduudha godhaafii hin jiru. Dhukkubni kun asitti uumame moo namoota sosocho'an kanatu dhukkuba kanas fidanii garana dhufaa jiran han jedhanis akkuma filatiin jedhe ogeessi irratti bobba'ee addaan baafachaatti kan jiru jechuudha. Rakkoo kana wajjin wal qabatee daa'imman 6 fi namni gurguddaa yookaan geessonni du'anii jedhu namoonni achi keessaa dubbisne kun dhugumaa namni rakkoo kana wajjin wal qabatee lubbuun isaa darbee jira. Kana yeroo tokko rakkina uummata keenyaa dhimma siyaasatti hiikkachuudhaaf namootiin yookaan gareen olii gadi fiigan jiru jechuudha. Nuti akka bulchiinsa magaalaa Jimmaatti jechuudha hanga ammaatitti ragaan nuuf qabnu. Nama lama du'eeran jedhame jechuudha. Nama lamaan kana keessas namni tokko dhimma dhukkuba kanaan wal qabate osoo hin ta'in kanaan dura kufee ture. Yeroo kufutti xiqqoo sammuusaa keessatti dhiigni dhangala'ee jiran ture. Sanarraa ka'ee du'eeraan jedhamu jira. Dhukkuba kanaan immoo wal qabatee daa'imti akka duutetti hanga ammaatitti ragaa mana yaalatirraa kan arganne malee namni du'eeran jedhamu sun xiqqoo kijiba jechuudha. Addaan baafachuu dandeessu. Yeroo ammaa kana namoonni mana waldhaansaa ciisanii yaalamaa jiran jiru. Jiru namooti muraasni ati keessaniitiin wal'aansaa argachaa turinaan jiran jiru jechuudha. Yaalii atattamaadhaaf tarii qaamni achi seenee yeroo ammaa kana tajaajila fayyaa kennaa jiru jira. Yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee addatti laattabeessee jechuudha kophaatti ba'aniitiin hospitaalonni magaalaa keessa jiran ogeessonni magaalaa keessa jiran dhimma kootii dhimma uummata kootiidha hunduutti duulanii dhimma kanarratti kan hojjechaa jiran. Tarii namoota kana dhaabbiidhaan iddooma sanatti deebisanii dhaabuudhaaf yookaan immoo jireenyi isaanii kan bakka amma jiran irra fooyya'aa akka ta'uuf wanti gama bulchiinsa magaalaa keessaniin yookaan immoo akkuma mootummaatti yaadamaa jiru yoo jiraate. Gaaffii bareedaadha. Akkuma beekamu keessattuu baroota darban kana keessatti jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti buqqaatiin
hedduudhaan gaggeeffamaatiin ture jechuudha. Mootummaan kanuma giddu galeessa godhateetiin jechuudha. Kamtuu deebii hatattamaa argachuu qaba kan jedhu irratti hundaa'ee jechuudha. Deebii hanga dhumaatitti uummata kana dhaabu irratti hundaa'ee jechuudha hojjechaatiin kan jiru yeroo itti kennee namnis dhaabbataadhaan irratti ramadameetiin. Kanuma giddu galeessa godhachuudhaan nus kan naannoo keenya jechuudha. Koreen naannoo irraa ramadamee gara kanatti dhufee waan jiruuf akka magaalaa keenyatti jechuudha. Nus namoota kana jireenya isaanii gara fuulduraa haala kamiin jiraachuu danda'u, haala kamiin hojjetanii buluu danda'an jedhu koree kana wajjin ta'aniitiin furmaata dhumaa jechuudha barbaadasiifi kan jirru jechuudha. Koree gubbaadhaa dhufe kana wajjin ta'aniitu akka bulchiinsa magaalaati. Obbo Gammachuu Suumii Daayirektoreetii dhibee daddarbaa hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Koree teeknikaa dhibee mudate qulqulleeffatu garasitti erguu himuun dhibichi akka hin babal'anneef waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru. Namoota kanaafis erguma isaan qubatanii kaasee seektara fayyaatti bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan waajjirumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan akka fayyaatti tajaajila fayyaa akka argatan gochaa tureera. Tajaajila wallaansaa hojii isaarrattis waan tokko deeggarsi adda addaa taasifamaa tureera. Otuma kanaan jiranu keessattuu torbee darbe kana keessatti dhibeen gisira ka'uu danda'eera jechuudha. Weerarri gisira jiraattota kana gidduutti ka'uu danda'eera. Hanga ammaattis dhukkubsattoonni 50 ta'an adda ba'anii tajaajila wallaansaa kan argatan ta'uu isaati jechuudha. Kanaanis gara namoota 30 olii ta'an tajaajila wallaansaa argatanii kan fayyanoo ta'u gara namoota 20 kan ta'an immoo yeroo ammaa kana magaalaa Jimmaa hospitaala Shanan Dibee keessatti isaanii tajaajila wallaansaa kan dhibee gisira argachaa kan jiran ta'uu isaati. Egaanus erga rakkoon kun uumamuusaa adda baasnee asiiti bulchiinsa magaalaa waliin ta'uudhaan hojii ittisaa fi wallaansa kan dhibee kanaaf hojjechaa ture jechuudha. Idduma isaan jiranitti dunkaanii dhaabuudhaan wiirtuu yaalaa yeroo dhaabuudhaan naannoo maseet ogeessa rammaduudhaan tajaajila wallaansaa akka argatanii ta'aa kan jiru ta'uu isaati. Ogeessinus akka biiroo fayyaattis qorichoota akkasumas meeshaalee adda addaa kan wallaansa dhibee kanaatiif barbaachisu kan ergine ta'uu keenya jechuudha. Hojiileen kan biroo sammuu hojjetamaa kan jiru maa'inni hubannaa hawaasaa uumuudha. Aadaan jiru maa'inni dhibee shiftoo yookiin gifiraa wajjin wal qabatee namoota dhukkubsatan dafanii gadi baasanii tajaajila wallaansaa akka argatan gochuu irratti barmaanni jiru xiqqoo gaaddidduu maal kan jedhamtu jira waan ta'eef kanaaf namoonni dhibee kana mana keessatti akka hin miidhamneef hawaasa kana keessa ooluudhaan buluudhaan maalummaa dhibee kanaa akkamiin akka ittifamu wallaansa isaa barsiisaa namoonni dhibee kanaan shakkaman atattamaa akka mana yaalaa dhufanii gochaa kan jiru ta'uu keessa. Dhibee kana wajjin qabatee garaa kaasaa jira kan jedhanis jiru mallattoon akkasii mul'ateera. Hanga ammaatti garaa kaasaan hin jiru dhibee gifiraati malee dhibeen garaa kaasaa hanga amma kan jira ta'uu isaati naannoo sanis. Yeroo tokkos mallattoon gifiraa kunis akkas baasaa keessattuu dhibeewwan kanneen biroo kanaan duras namni sun kan qabaatu yoo ta'e walitti daddabalame mallattoolee waltaraa tokko mul'isuu danda'u namoonni tokko waan ta'eef achi keessaa tokko baasaa kan ta'uu danda'a malee dhibeen garaa kaasaa shakkii argachuu yookiin koleeraan achi kan jira ta'uudha. Daa'imman tokko irrattis mallattoon hanqina nyaataa waan mul'ateef isaaniin qorannoon gargar baasnee akka yaalii argatan gochaa jirraa jedhan daayirektarichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Paartiin Dimookiraasummaa Faqaa kan uummata Affaar jijjiirama argame gufachiisuuf sochiiwwan taasifaman cimsee kan mormu ta'uusaaf jijjiirama kanas itti fufsiisuuf qabsoo karaa nagaa kamiinuu kan gaggeessu ta'uu mirkaneessee jira. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbee baatilee 5 booda kaabineen biyyattii haaraan kaleessa hirbuu seeneera. Reeffi pireezidaantii Zimbaabuwee duraanii kan Roobert Mugaabee roobii dhuftu buufata xayyaara Haraaree seenuuf jira. Maanguddoon umriin waggaa 95 kun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda kan du'aan boqotan jimaata darbe hospitaala Singaapoor keessatti ture. Rooyiters akka gabaasetti ibsi mootummaa biraa embaasiileef dilbata kaleessaa ergame sirni yaadannoo Mugaabee istaadiyoomii biyyoolessaa Haraaree keessatti sanbata dhuftu erga geggeessamee booda guyyaa itti aanu awwaalamu. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shororkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18f Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan ga'uuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hanga sa'a 3tti wixata hanga jimaataatti sagantaa dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.